warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyaadha. Har'a paastaa godha. Paastaa kana vegetable fi lukkuu waliin godha. Kanaafuu na waliin tura. Asii lukkuu qaba. Lukkuu chicken breast kalafa hin qabne isa ciree zayitii itti naqadhee barbaree itti naqee sitti harcee qullubbii adii daakamte itti naqee cumin itti naqee akkasitti waliin dhahee lukkuu tana amma eegas qunda barbaree itti naqadha. Sooketta xiqqoo irra buusa. Eegas qadaadee akkasitti sa'a takka firija kaa'ee asii ammoo kuduraa qaba. Kaarotii, qaaraa gurguddaa lamaan sanii fi shunkurtii. Then distii paastaa bishaan danfifadhee distii irraa qaba. Eega bishaan danfee sooketta itti naqee amma paastaa itti naqaa jira. Then paastaa kana yeroo dheeraaf hin bilcheessu. Eega inni bilchaatu bahe irraa fuudhee irraa naqee eegas waan vegetable waliin xiqqoo bilcheessuuf kanaafuu xiqqoo odoon bilchaanne hambisa. Asitti ammoo timaatima danfifadhee qaba. Distii irra kaa'ee zayitii itti naqadha. Zayitii kanatti lukkuu reefu zafee kaa'ee san fuudhee itti naqadha. Amma lukkuu tana soba bilcheessa. Lukkuu tana haga daqiiqaa 8 akkas bilcheessa. Sitti paastaan keenyaa bilchaatee jira. Sitti bishaan irraa naqadha. Eegas lukkuun bilchaattee eega isin bilchaatte keessaa guuree bishaan distii mataanatti deebi'ee zayitii xiqqoo irra buufadha. Eega zayitii irra buufadhe booda shunkurtii itti naqadha. Shunkurtii tana soba bilcheessa. Timaatima san daakutti jira quncise eegas daake. Amma shunkurtiin teenya bilchaatte barbaree itti naqadha. Eegas qullubbii fi zanjabiila kadaakee kaa'ee jira san itti naqa. Eegas deebi'ee timaatima kiyya kareefu daakee san itti naqadha amma. Maagii itti naqa. Maagii lukkuu. Qimamii itti naqadha. Deebi'ee kaarotii itti naqa jechuudha. Kaarotii akkanatti qaqallisee ciree haa dafee bilchaatuuf. Eega kaarotiin xiqqoo bilchaatee lallaafee booda deebi'ee qaaraa itti naqa. Qaaraa gurguddaa sana. Eegas qaaraa kana haguma daqiiqaa 2-3 bilcheessa jechuudha. Amma qaaraan keenya bilchaatee paastaa itti naqa. Paastaa reefu wanni akka gaariin bilcheessiniif xiqqoo haga inni kana waliin naa bilchaatuuf. Eegas deebi'ee lukkuu reefu keessa baase san itti naqa amma. Eegas akkasitti haga daqiiqaa 3 bilcheessa. Kunoo bilchaatee kana jira. Eegas akkanatti hedduu bareeda. Kunoo chaaneela kiyya subscribe naa godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jedha.